Campbell, Dr. Zakir Naik, for your presentations as well as the response. Dr. Campbell, Dr. Zakir Naik deessiwwan nuuf kennitaniif akkasuma deebii nuuf kennitaniif galatooma. Dhuma irrattis kutaa hirmaannaa dhageeffattootaa jechuunis kutaa gaafiif deebii qabna. Faayidaa guddaa argamsiisuudhaaf yeroo daangeffame daqiiqaa 60 keessatti tilmaamaan kan qabu seera armaan gadii akka kabajamu barbaanna. Gaafiin keessan mata duree Qur'aanaa fi macaafa qulqulluu dhimma saayinsii ilaalchisee irratti qofa kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Gaafiiwwan mata duree keessaa ba'an hin keessummeessinu yookaan hin keessummeeffamanii jechuudha. Gaarummaadhaan gaafii gabaabsitee fi mata duree irratti xiyyeeffattee gaafii kee dhiheessuu qabda. Yeroo gaafii lakkaawamaa miti yookaan daangeffamaadha gaafii gaafattootaaf. Dr. William Campbell fi Dr. Zakir Naik deebii bal'aa kennuu qabu. Deebii tokkoon isaanii daqiiqaa 5 caaluu hin qaban. Gaafiiwwan maayikii irraa dhufaniif galma keessatti maayikiin 4 kennameera. 2 waltajjii cinatti warra dhiiraaf, 2 ammoo duubaan, inni kaan immoo dubartootaaf kennamanii jiru. And 2 in the rear of the center aisles for the ladies. Those who would like to put forward a question to Dr. William Campbell. Warri gaafii Dr. William Campbelliif dhiyeessuu barbaadan maayikii bitaa koo duuba tarree galuu danda'u. Who would like to put forward a question to Dr. Zakir. Akkasuma warri gaafii Dr. Zakir Naikiif dhiyeessuu barbaadan maayikii mirgaa koo duuba hiriiruu qabu. Daawwattoonni barandaa keessa jiran gaarummaadhaan dhiifama akka nuuf godhan isin gaafachuu barbaanna. Kun full season yookaan ammoo waqtii guutuu jedhamuudhaan tilmaamama. Garuu gaarummaadhaan rakkina gara maayikii gadi bu'uu akka fudhattan isin gaafanna. Yoo gaafii kaasuu barbaadan yeroo tokkotti gaafii tokko qofti kaafamuu danda'a. Gaafii lammaffaa yoo qabaatte ammaas duubatti hiriiruu qabda. Gaafii kee isa lammaffaa kaasuudhaaf yookaan kaa'uudhaaf jechuudha. Gaafiin barreeffama kaardii indeeksii irratti tola ooltota karaa irra jiran irraa argamu filannoo lammaffaa ni kennama ture. Erga gaafiiwwan maayikii irraa argaman dubartootaan erga qabamee booda maaloo kaardii gaafiin keessan eenyuuf akka dhiyaate barreessi ifa godhi addaan baasi. Dr. William Campbell yookaan Dr. Zakir Naik akka isaan sanduuqa barbaachisaa ta'e fuuldura kee keessa kaa'amuu danda'aniif. Sanduuqa iftoomina qabu kan maqaan Dr. William Campbell fi Dr. Zakir Naik isaan irratti ka'e akka gaafiin raafamuu danda'uuf yookaan akka gaafiin raawwatamuu danda'uuf qindeessitoota ta'uu dubartoonni ofii isaaniif gaafiilee akka tasaa filachuu danda'aniif. Isaan kun paanaalii dubartootaatiin ni sakatta'amu yookaan koree dubartootaatiin ni sakatta'amu. Mata duree barbaachisaa fi mata duree keenya irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa koree dubartootaatiin sakatta'amanii calalamanii gara sanduuqa yaadaatti darbuu danda'u. Maayikiin qindeessitoota irratti akka dhiyaatan kan dubartoonni deebii kennuu qabu turan. Maqaa fi ogummaa kee gaarummaadhaan ibsi. Gaafii kee osoo hin ka'in dura gaafii tokko yeroo tokkotti gara sa'aatii naanneffamee wal jijjiiruun tokkoon dubbattoota yookaan dhiyaatu ni hayyamama. Akka Dr. Campbell gaafii tokko, Dr. Zakir Naik gaafii lammaffaa, sana booda Dr. Campbell gaafii sadaffaa fi Dr. Zakir Naik gaafii lammaffaa dhiifama. Faashinii zigzaagaa ta'a. Faashinii sa'aatii osoo hin taane akkaataa maayikii qindeessitoonni itti qindaa'an
Kanaafuu gaafiin jalqabaa waltajjii cinaa, gaafiin lammaffaa waltajjii cinaa, gaafiin sadaffaa bitaa koo duubaan, gaafiin afuraffaa mirga kootiin fi kan kana fakkaatani. Gaafiiwwan kanaaf tilmaamaan daqiiqaan 40 ni hayyamama ture. Achiis gara gaafiilee irratti argamaniitti jijjiirama. Gaafii jalqabaa maayikii bitaa koo irraa Dr. William Campbell haa qabannu. May we have the first question from the mic on my left for Dr. William Campbell. I would like to ask Dr. Campbell. Dr. Campbell seera uumamaa keessatti akkas jettee dubbatte bishaan fuula lafa uumamaa hundumaa fi gaarreen hundumaa waa hundumaa akka uwwise dubbatta. Akkasumas gaara ol ka'aa lafa irratti argamu akka uwwise dubbatta. Sun immoo tarkaanfii 15 ture. Kunis afaan Arabaatiin tarkaanfii 15 yookaan kadame. Beektaa kanaafuu gaarri ol ka'aa lafa irra jiru tarkaanfii 15 akka hin taane saayinsiidhaan ni beekama. Sana caalaa baay'ee dheeraadha. Sana caalaa baay'ee ol ka'aadha. Kanaaf akkamitti seera uumamaa keessatti bishaan sun waa hundumaa uwwiseera jenna. Kanaaf gaara tokkoon lafa kana irra jiru hundi ol ka'inni isaa tarkaanfii 15 ture. Every single mountain on earth, and the highest was 15 feet. Thank you for your question. Tole gaafii keessaniif galatoomaadha. Gaarri ol ka'aa ta'uu isaatti jechaa jirra jedhee yaada. Yoo gaarri ol ka'aa ta'e meetira 3,000 ta'e tole sana booda ol ka'aan tarkaanfii 15 ol ta'a. Inni garuu However, Obboleessa, gaafiin kamuu gidduutti hin hayyamamu. Kanaafuu gaafiin al takka qofa gaafatamuu qaba. Gaafataan gaafii isaa haa kaasu. Sana booda dubbataan deebii isaa haala kamiin akka filatee deebisu beeka waan ta'eef galatooma. Thank you. and I looked into this. kana keessaa ilaalchisee ture. Quraana keessatti dhugumatti haala wal fakkaatuun akka ta'e ni hubatama jedhee yaada. Sababiin isaa suuraa 11:40 irratti burqaan lafa dhangala'ee dalga akka gara jedhe. Achis bakka turre raajota itti kannite. Nu dura raajiin hin jiru jedheen. Kanaafuu Aadam nabiyyi ta'uu akka danda'u nan beeka. Garuu ani kanaafuu lakkii eessatti tarreeffameera. Akkasumas Quraana keessatti addunyaan kun guutuun haguugamee akka jedhu natti fakkaata. Yes, brother. The question for Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir, you said that Dhiifama hogguta akka gaafiin maayikii gamanarraa haa ta'u. Question would come from the mic on my right for Dr. Zakir. Okay, Tole Rabbiin ifa calaqqisiisa jette fi inni nuura irraa hojjetame san dhuguma naaf hin galle. I didn't really understand that. The brother posed the question, he didn't understand my explanation to the... Obboleessi xiqqaan kun gaafii tokko dhiyeesse. Nuurii fi ifaa yookaahu Allah ilaalchise ibsani kanne tarii hin hubanne ta'a. Quraanni suuraa Nuur boqonnaa 24 ayata lakkoofsa 35 keessatti Rabbiin nuuru samaawaati wal ardi ifaa dachii fi samiiti jedha. Hiikni ifaa Quraana keessatti ifaa calaqqisu yookaan ifaa balaqqisuudha. Kanaaf gaafachaa jira. Rabbiin illee ifaa balaqqisu jechuudha. Eegaa deebiin isaa dabalataan kennamee jira. Keeyyata yoo dubbiftan akka fakkeenya niitichaa akka ta'e dubbata. Niiticha keessatti ibsaan jira. Ibiddi ibsaa mataa isaa qaba. Kana jechuun Rabbiin ifaa mataa isaa qaba jechuudha. Akkasumas ifni mataa isaa sun calaqqisaa jira. Ifni Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ammaas Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ofii isaatiin ifaa ni balaqqisaa jira jechuudha. Akka ibsaa hoolijiinii kan asitti argitan kana gidduu tuubboon jiru. Tuubboon keessa dabree ifu kana osoo hin taane ifaan sun akka siraaj yookaan wahiij yookaan diyaa akkasumas calaqqisiisaan akka muniir yookaan nuur ifaa balaqqisa yookaan calaqqisiisa ifaa dabalataanis kanneen kana fakkaatan uumamaadha. Akkas osoo hin taane garuu uumamni ifni kannu dhugumatti ifaa foonii ati dubbattu kana hin garsiisu. Ifaa hafuura Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa. It is the spiritual light of Allah subhanahu wa ta'ala. But as an answer I've given to Dr. William Campbell. Mee amma daqiiqaa shawwaannaa kennameef daqiiqaa kee shanan hafee deebisaa Dr. William Campbell kanarra dubbadheetan
itti fayyadamuu barbaada hagaaf approach with the Bible and conflict approach with the Quran, because both ways are